inni dargaggeessa miidhagaa yeroo dubbatu dubbiinsaa laphee namoota baay'ee qabbaneessu ture. Waltajjii inni irra dhaabbatee dubbate immoo simboodhaaf ulfina guddaa kan qabu ture. Yeroo inni waa'ee siyaasaa dubbatu immoo uummanni maalummaa siyaasaan beekneyyuu siyaasa hubateetu isa dhaggeeffata ture. Innis ammoo hiree uummata Oromoo kan murteessu uummata Oromoo qofa jechuudhaan uummata siyaasaan beekne kana dammaqsaa tureera. Ijoollummaa isaa irraa ka'ee hanga yuunivarsiitiitti immoo barataa dorgomaa hin qabne ture. Yuunivarsiitii Finfinneettis barataa yeroo ture muummicha ministeeraa Itoophiyaa duraanii obbo Mallas Zeenaawwii faana muummee yookaan dipaartimentii tokko barachaa ture. Muummichi ministeeraa duraanii obbo Mallas Zeenaawwiis yeroo wajjin barataa turan gooticha kana dandeettii isaatiif baay'ee dinqisiifata, baay'ees kabajaa turanii. Egaa obbo Mallas Zeenaawwii erga aangoo qabatanii ministeera ta'anii boodas waa'ee gooticha kana biyya alaaf biyya keessaatti dandeettii isaa dinqisiifatanii dubbachaa turaniiru. Egaa waa'ee eenyu dubbachuutu jirta naan jechuun keessaniin oolu waa'ee gooticha Oromoo Jaalladhii Gammadaa yookaan Qaasim Usmaan Roobaan isinitti himuutti jira. Egaa mootummaan wayyaanee yookaan Mallas Jaalladhii wajjin barachaa waan tureef dandeettii isaa sirriitti waan beekuuf Jaalladhiin Gammadaa yeroo inni qabsoo irra jirutti mootummaan wayyaanee yookaan Mallas immoo qabsoo dhiisii nu faana hojjedhu gamoo siif ijaarraa markaba siif binnaatii dalagaa dalagadhu jedhanii affeerraa godhaniifii turanii. Gootichi Oromoo Jaalladhii Gammadaa garuu gonkumaayyuu affeerraa isaanii fudhannee abadan gonkumaa qabsoo uummata kootii maallaqaan hin sharafu jechuudhaan isaan dide. Egaa wayyaaneen akkuma amala isheetii gooticha Oromoo kana qarshiidhaan sosobdee gaafa dadhabdu gooticha kana humnaan ukkaamsitee achi buutee isaa dhabamsiiste. Egaa hangarraattuu uummanni Oromoo aanteef firoonni Jaalladhii Gammadaa yookaan boonyee irmiin baafannee karaa ilaalaa afnee sagaleen isaa ukkaanfamee hafe.